Akkam jirtu hundi keessanuu nagaa keessanii viidiyoo har'aa keessatti immoo Arsii Yuunivarsiitii wajjin ilaalla. Barattoonni bara 2019 Arsii Yuunivarsiitii join gochuudhaaf jirtan akkasumas waa'ee Arsii Yuunivarsiitii beekuu kan barbaaddan viidiyoon kana keessatti Arsii Yuunivarsiitii eessatti akka argamu, kaampaasiiwwan meeqa akka qabu, haalli qilleensaa naannoo Arsii Yuunivarsiitii maal akka fakkaatu, kaaffee, waayifaayi akkasumas immoo dipaartimentiiwwan Arsii Yuunivarsiitii keessatti kennamanii fi hin kennamne isaan kam akka ta'ani viidiyoo kana keessatti diiteelii waa'ee Arsii Yuunivarsiitii isinitti hima. Kanaaf viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaluun dagatinaa isinii jechuu jaalladha. Viidiyoon kun immoo namoota baay'ee bira akka qaqqabuuf please viidiyoo kana laayik, koomentii godhaa. Haga xumuraatti na wajjin tura. Jalqaba irratti bakka argama Arsii Yuunivarsiitii irraa gaafa kaanu Arsiin Yuunivarsiitii kan inni argamu kiiloomeetira 175 gara kibba bahaatti fagaattee kan argamtu Finfinnee irraa magaalaa Asallaa keessatti kan argamu yoo ta'u, kana jechuun Finfinnee irraa sa'aatii 3 haga 4 qofa deemsa jechuudha. Arsiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa sa'aatii 3 haga 4 qofa deemtu jechuudha. Akka waliigalaatti Arsii Yuunivarsiitii kaampaasota gurguddoo 4 kan qabu yoo ta'u, kaampaasii inni jalqabaa Liishoo kaampaasii yookaan immoo kaampaasii isa guddaa yookaan meen kaampaasii kan jedhamu yoo ta'u, kaampaasii kana keessatti Computational and Natural Saayinsii barattoonni baratan. Kana jechuun barattoonni Computer Saayinsii, IT, ISC akkasumas barattoonni Law, Biizinesii, Ikoonomiksii fa'aa baratanu kaampaasii kana keessattidha kan baratan jechuudha. Kaampaasii inni lammaffaan immoo Arduu kaampaasii yookaan immoo kaampaasii Agriikaalcharii yoo ta'u, barattoonni agriikaalcharii baratan kaampaasii kana keessatti baratu. Akkasumas immoo barattoonni fireeshmaanii naachuraal saayinsii kaampaasii kanattidha kan ramadaman jechuudha. Arduu kaampaasiitti. Inni sadaffaan immoo kaampaasii heelzi kaampaasii yoo ta'u, kaampaasii kana keessatti barattoonni fayyaa baratan kan baratan yoo ta'u, dabalataanis immoo naannoo kaampaasii kanaa hospitaala Asallaa jira. Kanaafi barattoonni fayyaa baratan kaampaasii kana keessattidha jechuudha kan baratanu. Inni afuraffaan Boqojii kaampaasii yoo ta'u, kaampaasii kana keessatti barattoonni haaraa sooshaal saayinsii jalqabatti gara kaampaasii kanattidha jechuudha kan ramadamanu. Boqojii kaampaasiin magaalaa Asallaarraa naannoo kiiloomeetira 58 fagaattee kan argamtudha. Kanaaf barattoonni sooshaal saayinsii kaampaasii kanattidha kan ramadamanii jechuudha. Dhuunfaatti haala qilleensaa naannoo Arsii Yuunivarsiitii gaafa ilaallu haalli qilleensi naannoo Yuunivarsiitii haala qilleensaa bareedaadha. Garuu xiqqoo ishii naannoo ol ka'aa irratti waan argamuuf Arsii Yuunivarsiitii naannoo sun naannoo ol ka'aa waan ta'eef xiqqoo ishii ni qorraa baay'ees osoo hin taane xiqqoo ishii ni qorraa keessattuu naannoo Boqojiitti gaafa deemtanitti uffata qorraa fudhatanii yoo deemtan baay'ee gaariidha. Keessattuu fulbaana onkololeessa kana keessa xiqqoo ishii baay'ee ni qorraa. Sanarraan kan hafe qilleensi isaa baay'ee mijataadha jechuudha. Inni kan biraa wanta barattoonni fireeshmaanii gaafa Arsii Yuunivarsiitii seentan wantoota beekuu qabdan keessaa dipaartimentiiwwan Arsii Yuunivarsiitii keessatti hin kennamne jira jechuudha. Dipaartimentiiwwan baay'ee murteessoo ta'an dipaartimentiiwwan baay'ee beekuu qabdan jiru. Isaanis dipaartimentiiwwan Arsii Yuunivarsiitii keessatti hin kennamne keessaa fiildiiwwan injiinaringiidhaan wal qabatan hundi isaanii Arsii Yuunivarsiitii keessatti hin kennamanu. Keessattuu siivil injiinaringii, makaanikaal injiinaringii, sooftiweerii, arkiteekcharii warreen kana fakkaatanu Arsii Yuunivarsiitii keessatti hin kennaman jechuudha. Fiildiiwwan injiinaringiidhaan wal qabatanu garuu Computer Saayinsii, IT, ISC warreen jedhamuun Arsii Yuunivarsiitii keessatti hin kennamu. Computer Saayinsii, IT fi ISC'n warreen kun hin kennamu garuu fiildiiwwan injiinaringiidhaan wal qabatan amma ammaatti Arsii Yuunivarsiitii keessatti hin kennamanu. Kanarraan kan hafe dipaartimentiiwwan kanneen akka meedisinii, loo, ikoonomiksii, agriikaalchariidhaan wal qabatan, dipaartimentiiwwan sooshaaliidhaan wal qabatan baay'ee isaanii Arsii Yuunivarsiitii keessatti ni kennamu. Inni kan biraa dipaartimentiiwwan yeroodhaa gara yerootti Arsii Yuunivarsiitii keessatti koompitiishinii qaban barattoonni dipaartimentii kana join gochuudhaaf yeroo baay'ee dorgommiin kan itti baay'atu dipaartimentiiwwan 3 jiru. Isaan keessaa inni jalqabaa meedisiniidha. Akkuma beektanu Arsiin Yuunivarsiitii barnoota fayyaatiin baay'ee beekamaadha. Dipaartimentii kanarratti koompitiishiniin baay'ata. Kanaafis immoo barattoonni meedisinii join gochuudhaaf iyyuu intiraansii egzaamii 420 ol fiduun akka irra jiraatu akkasumas COC'n akka jirullee asumaanis akka beektan nan barbaada. Inni kan biraa loowudha yookaan immoo barnoonni seeraa achitti koompitiishinii ni qabaata. Sadaffaan Computer Saayinsiidha. Dipaartimentiiwwan kun yeroodhaa gara yerootti barattoonni baay'een dipaartimentii join gochuu barbaadanidha. Akka waliigalaatti infoormeeshinii waa'ee Arsii Yuunivarsiitii qabnu isa kanadha. Akka xumuraatti waan wajjin turtaniif baay'ee thank you. Viidiyoo tanuu taga wal agaruuti. Nagaatti.